Maqaan kee eenyu? Anoo maqaa hedduun qaba. Kam sitti himu? Akkamitti maqaa hedduu qabaachuu dandeesse? Amantaa yeroon jijjiiru maqaa koos walumaan jijjiiraan ture. No, 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 no. Amantaa meeqa hordofte? Amantiiwwan 2. Mee naaf tarreessi. Ortodoksii fi Musliima ta'eera. No, 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 no. Tole. Jalqaba yeroo dhalattu abbaan kee maal jedhee siif moggaase? Badhaasaa. Tole. Qeesiin maal siif moggaase? Baraan baraas. Tole. Sheekiin maal siif moggaase? Sheekiin ammoo Muhammad jedhee naa moggaase. Hamma eenyuun waamamta ree? Amantiin amma hordofaa jirtu kam yoo jette wayyu? No, 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 no. Tole, amma amantaan kee maali ree? Amma garuu Musliima. Isas ganuu nan barbaada. Tole, maaliif dhiisuu barbaadde? Ani Oromoo ta'ee akkamiin badhaasaa dhiisee akkam baraan baraasii fi Muhammad ta'etu na gubaa jira. Maaliif aarta ree? Maqaaleen lachuu eenyummaa koo hin ibsan. Kanaafan aaree gubadha.